galan amma unun qabate nuti university irraa jammarree jecha ijoollee baay'een uummanni as keessa jiru baay'ee hedduun isaa madaa qaba quuqama qaba quuqamni sun haa deebi'u dhiigni sun haa dhangala'u dhiigni qeerroo dhiigni qarees haa dhangala'u yoo jedhame malee waa'een kondominiyeemii Fooyyeffachee Tulluu Diimtuu fi Boolee Arraabsaa irra jiru kun dhiiga baatee deemaa. Dhiiga kanaan dura dhangalee baatee deemaa isa kanarratti akkuma jedhame ibsinuufaa kennamuudha. Hin dhiibnu achuma jirra nutis achumaan itti bobbaanaa tokkummaa keenya ijaarree dura Oromiyaa gobalaa. Aggaammin kondominiyeemii yookaan immoo mana waliinii naannoo Finfinnee irra jiran maqaan Tulluu Diimtuu Fooyyeffachee Boolee Arraabsaa waliin wal qabateetoo jiru darbuudhaaf waan jedhutu jira. Kana yoo ta'e an akka kootti ejjennoo koon ibsa namoonni baay'eenis kana qabanii nama abadan dhuguman jedhu waan keessoo koo nuyi fi qaama hooggansaa kana yookaan uummata bal'aa kana dhabuudhaan yoo ta'e alatti osoo kanarratti aggaamamuu baate natti tokko osoo kanarratti aggaamamuu baate. Kennaan raabsiin manaa kun hin deemama jedhee miidiyaadhaan gaggeeffamaatii kan jiru. Isa kana immoo ajandaan kennamee fi karaa addaatiin nageenya akka boora'u uummata keenya keessa galame har'a isaatiin fayyadamnee qonnaan bulaa maasaasaarraa kaate har'as siin kennamneef jedhamee ajandaan bocamee feesbuukiidhaanis kan hafarfamaa jiru bal'aan ilaala. Kuni gonkumaa'u ta'uu hin danda'u. Gonkumaa'u qonnaan bulaan isa kaleessa maasaasaa kennee daandii irratti kufe osoo jiru har'as isuma kaleessa seenaa san hojjenne yoo ta'e hin danda'amu. Please bakka hin danda'amu. Kana yaaduun mataan isaa hin danda'amu. Amma parsantii kana akkasii waan akkasiiti jedhee kaasuun irraan eegamu waan ta'eef. Kan Fooyyeffachee kan Boolee Arraabsaa akkuma obboleessi koo amma kaase kana ni kennama taanaan qabsoon gara duubaatti hin deemu ammas taanaan jechuudha. Maastar pilaanis sana deebi'e. Kanaaf boru wajjin dolan fakkeenya ofii kooti acham ta'a dhaqeen eegaa achitti jecha rakkoon kun ibsi eegaa jiru ibsa yeroo gabaabaa keessatti mootummaan naannoo Oromiyaatii fi Finfinnee ibsa hin kennamu taanaan rakkoo guddaadha jechaadha. Lafeen qaleessaa ammas itti fufa. Lafeen keenya ciccataa jira, dhiigni keenya badaa jira. Haa ta'uti garuu ammas haalli itti jiru rakkisaadha waan ta'eef ibsa gabaabaa eegaa jirra waan ta'eef boru hakanatti itti fufa taanaan boru hundi keenya achitti wal agarra ergaallee dabarsuu barbaada dabarsee